hawwisiisa. Akka kolfanii akka gadduun na duchisiisa. Kolfa walirraa cinna golfuun na callisiisa. Shama. Sena ilmaan Oromoodha. Jirtu. Na hawwisiisa. Kolfa walirraa cinna golfuun na callisiisa. Jirtu. Shama. Yemo. No way to go. Ammono dukwa. Oromo, jirtu. Share God, invite God. Rabbi wal kitare yo wadon basa. Sinega galgala. Share God Oromo. Invite God. Lal. Sawa. Abebe dure nyusa. Abebe dure. Adare chabebe na fakati. Isi tima chujiro, I don't know. Abebe tarai mame. Share God ilman Oromoda. Baby. Oromoto baga jiratan invite goda share goda mali dubbile ijo ilman Oromoda kan addunyarra jiran kan keessa kan ala hundisa dhaga'u qaba. Wanni Oromoon akka gaarii isin dhagahamu jiran gartee salaamota ni raanfanne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kan isin jookon jabbe yookaan Abdurazaq Mahamad Dubrooti. Obbolawwan keenya kan kiristaanaa waaqeffata ortodoksii bakka jirtan hundatti nageenyi onni irraa buqqee bakka jirtu si haa ga'u. Saniifuu maali? Dubbiin gartee haasawa osoo gartee Jawaarin bahin xiqqeessine. Mee gartee hawaa warrummaa waa hojjetu haa dalagu deebi'ee hayyoota keenya gurguddaaf dhiqu. Haa ta'u immoo ilmaan Oromoo waa hedduutu danqaatti ta'uu barbaada. Danqaa kana immoo yoo agarte taa'uu hin dandeessu. Saniif warreen amata lama cilee bishaan buute. Daaraa qilleensatti afan. Ta'e qabaan akka dhiisaa siin jaan. Hedduu laalu jirra. Warra gartee sammuu isaanii waasaappiin wal jaaree jira ilmaan Oromoo iccitiilee isinii gaffidaa sheer godhan. Waan ajaa'iba si ta'urraa. Waasaappiidhaan. Garee Oromoon tun gartee boo'ichaaf qabsoo tana akkaataa isin isteeppii takka takkaan akka deemtu hin barbaanne. Ni jira hedduudha. Qalawwisaa Oromoo keessa kaleessaas ture. Har'aas jira. Ammoo maali? Qalawwisaa kana ilmaan Oromoo hundi arguu danda'u qaba. Amata hedduudha iyyine as gubbaarratti. Namni immoo wareegama kan jira. Nuti sagaleedha. Lubbu kannaa jira.
ummanni Oromoo biyya keessa. Qooyi yeroo takka takka akka gartee maraataadha. Maraataa beektaa bonaa fi no goobanaa fi dukkantitti haatutti warra qabsootana sagaleen jiru. Sagaleen. Okay. Amma isinii dhaga'ama ilmaan Oromoodha. Takka naa barreessaa please. Haasawaa gartee guyyuu haasawurra marraa takka dhuftee okay galatoma. Akka maraataan isinin jee. Haala maraatuu kam tan gartee dukkanaa fi ji'a laallattee dhuftu. Tana ilmaan Oromoo haguuggaa tana keessaa ba'uun barbaachisaadha. Eenyu warri kana godhu kun hanga tokko. Warra gartee anaan malee hin ta'in yookaan abaluu saniin malee hin ta'in warra jiru. Nama gaaraa marrotti qabsoo karaa nagayaa warreen gartee Jawaarii wajji deeman warreen gartee PP keessa jiru. Jarri kun beekadhu amma qooyi waa takkaan isinii hima. Gaaf tokko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gartee lola tokko irratti gaara kana gadi hin bu'inaayi jeen mee wayin isinitti hima. Hadiisa irratti hin saa'ee lola Uhud hin beekan. Oromoon qaamaa qalbiidhaan dhaggeeffadhu sheer godhi. Lola kana eenyu haajaju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinsee gaara kana gadi hin bu'inaa. Rabbiin isa beeksisee jira. Namni tokko hoggana qabaachuu qaba. Hoggana jabaa utubaa qabaachuu qaba. Kan gartee rafisiin joo raftu. Kan isin joo haatu. Deemisiin joo deemtu. Lolisiin joo loltu. Oromoon keessa alaa tana gartee qabaachuu danda'u qabda. Googaraa fi gartee martoo fi gartee wanni akka shiliita hin jirre uffattee ilmaan Oromoo keessatti daba jaldalaydan hin jirtu. Hin milkooytanis milkaa'uufis hin teessan. Warreen gartee tokko mana keessa galtanii higaa waan isin tokko godhu jirtan durirraa beeynaasi galallee beeyna arrallee beeyna. Bakka isin dhaabbatan dhaabbanna. Waasappii isin gartee ummata Oromoo irratti afaan faajjeessuudhaaf hanganu maleettanii wanni gootan kana hunda keessa jirraa quba qabaadhu. Goota hin jirre hin qabnuti. Wanni gartee qabsoo Oromoo tana gartee hayyootaa fi beektootaa fi kaloltuu fi kana dhiisuu danda'u qabda. Yaaddi keeleota dhaggeeffadhuif ta dhalaa ta'e ta dhiiraa ta'e ta mana keessa teessu ta'e tan gartee ganda keessa gartee xaaqaa facaaftu. Kun qabsoo ilmoo Oromooti. Gartee biddeena gartee takka kismidaal haawwan kee takka ayoon kee takka abbaan kee sii godhee miti tan kukuttee an kallu malee kismidaan kun Oromoo guutuu hin ga'u jettu. Sitti himaan. Wanni tun waan Oromooti. Isin beeyna tokkotti. Wanni usneef qabsoon gartee hayyoota warreen itti dhiigee itti du'ee itti gartee gaara keessaa baala nyaachuu jiru firii mukaa nyaachuu jiru. Isin warra gartee marroo irrattis dameen keelloo miidiyaadhaa higaa ijjitiidhaan PP gartee jaakeeta biraa uffatte taate wanni taate. PP ta'uun yoo PP Oromoo taateetis okkee. Shaytaana ta'i. Jabbee biratti. Ilma namaa dhiisi. Ibliisa dhiisi. Munaafiqticha dhiisi. Shaytaana ta'i. Yoo ummata Oromoo kana hangeessuu fi jabeessuu fi utubuu irratti kan hojjettu taate abo qilleensi gartee si duraas urgaa'ee si boodaas urgaa'ee higaa faanti ta'e si boodaa fi si durillee naa ta'u siin jaa. Shaytaana siin jechuu jiraan. Ummata akkamtuu keessaa ummata gartee osoo waan harkan
bar yoo gabromte bakka takka gabromte bilisomte bakka takka bilisomte gammaddu bakka takka gammadde gadditu bakka takka gaddite sigala if dura deemtu bakka takka yoo deemtu amma sinin himne yoo atiniin fiiga jettu kamiila kana si qabu jira garagali miila isaa soddomman irraa daake ammaa miti kan sinin jechaa turre nuti yoo atiniin fiiga jette asi si goggoga garagali afaan isaa keessa daake wanni samii dhufaa tachiin hin qabne maal taatan ummata akkanaa jira wan kanaa saniin beekuwan hin hojjetan fadhi idoo gartee daaraa keessa tan gartee ayyoo akkamis gartee wanni mataa guddaa humsi keessaa gabbu'ee je'umsan dhaabbachuu hin danda'an bakka takka ta'anii ni nyaatan ammoo ummata kana ummanni qoy marroon fakkeenyaaf wanni oromoodhaa tan ittiin gartee kobaaki dhaabbadhee kuruphoo fi leencaa fi jeedallaa fi kana hunda bilisoomse jeesan waan jeef kireedita akka ilmoo oromoo keessa alatti yoo diqaalaa taate diqaalaa gisee sinjoo beektaa diqaalaallee gartee sammuu qabdi gadi galoo yaaddu taate malee namni waan arra dabre baruu sii kanna waan beeku qabdu na ilmi namaa tokko kophaa kiyya dhaabbadheetiin joosan ilmaan oromoo guutuun habalee cittee tan ilmaan oromoo jechaa jira arrammoo naftanyaan akka gartee oolaatitu oromoo liberation armitti akkas taaneettee tattaafachaa jirti nuti akka oromoo tokkotti piipii keessatti illee arraantan ilmaan oromoo kasammuu qabu waraana kaseenutu barbaantu oolaa seeni piipii keessaa sitti limni kun kaayyoo jabbeetti quba qabaan dayyuusaa fi daandurroonni garchee jaarraan abbaa gadaa baanu hedduudha rabra mataa godhuufi piipii keessaa waraana ilaanga federaala guurame keessatti tasiidhaa amuwan oolaa barbaaddu seeni wanni beektu qarqaba tolti dubbiin wanni beeku qabduun atichi jabaattu ani asiin gammada yoo achi dhukkubsatte asiin dhukkubsadha kakara beeyyallee jira warri magartee arra jawaar gubbaratti jawaar dhukkeetti kaasii kalma namaatitti badii qabaannaan waan oromoo tana fuudhee badiin tun tami ati eega gartee hayyuu waan oromoon tolchette gaafanni balleesseeti marroon fakkeenyaaf mootummaa tana gartee nuna feerree haasaa waliin hin goone batammoo gartee akka gartee Tigraay godhamu sanitti godhamnaan karaansaa suduudaan dirree jirti dirreen kunoo fardi kunooti wanni beeku qabdu yoo ilaalcha biraa taate malee yoo kaayyoo biraa taate malee bar Tigraay walirraa fixxatuuti Abiyyi fi Tigraay wajjaasaa hojjirti dayyuusota dhaggeeffadha warreen gartee Jawaar irratti barmaareedha barsi istiraatejii siyaasaa inni oofatin beeytu akka Adamaa Rumbaano anaas akkatee gartee udaanuun harkan eessatti wanni dhaas jaan saniifuu jaalala gartee isin keessa kanatti olii gadi deemee oromoo mataa ittiin ol qabu kana agartanii warreen gariirra wanni taatan warreen gartee hay gareen tun tan farra ilmoo oromoo hegereedhaafis naa qabadhu gareen amma gartee Jawaaritti irratti olola haaftutun tan kaleessa jaarraa abbaa gadaa irratti
waaqoo guutuu irratti jaalmarroo dheengadda keelloo miidiyaan fidan irratti qabsaa'ota dhugaa hunda isaa kasummeessu kun amala naftanyaati kaayyoo naftanyaati ajandaa naftanyaati opidoo ta'u taayee taanaa waa'uma takka barreessinaan naftanyaan gartee maqaa oromoo qofaan hangaasa yoo ta'e kas maqaa oromoo qofaan as garagali gartee mararaan guddina har'a waa'ee gartee narraayini salata qopheessee wanni ta'u maquma oromoo qofaan Jawar gabaukas marrong gabaukas Abi ngerti yo at kayamri sani jalati te ngerti kung ngerti marro da janin warren akkasitu jira ilmaan oromoo keessatti jaba kara fadhe naa dhufu kaabankoo kibbankoo qunnamtiin gartee horaa gubbaadha warreen gartee tooftaa naftanyaa kanaan deemu jira kana gartee biyya keessaa fi alaa fi bakka deemtutti hay marroon iskeeti jawar iskeeti pipiin gartee dhugaadhaaf dhaabbattelleen keeti dhugaa sitti himaan wanni gartee pipi ilmaan oromoo keessaa ala yeroo duraatiif jibbite eenyu Itoophiyaa guuturra oromoo dabar maaliif waan karaa dabe akkuma Jawaar baanu sibiila baaburaa irraa kan karaa dabre san kanuma wanni biraatti jira wanni biraan jirti shaytaan yoo jira dhaabbatee dalage maaliin naagee maaltu naagee akka jabbeetti akka oromootitti yoo gartee sabaa sablammootaa fi oromoof waan isaan fadhan hojjetan hay maali wanni biraa maal taatan aboo gumaan keessan kafalame mal direct indirect qoran beeytu miyati yaa balballaa naman ta'in billaacha gartee ibiddumarraa dhoorkan kami idduma fiigu billaachootaa jira eenyu kabaase abiyyi tana gartee ammaa duriin dubbadhaan dhiiga kee kabaase sitti himaa fadhee ta'uu baatu kan baase silaa Jawaarichi dhaabbatee dhiigni kun hin bahu guras calawu silaa gartee mararaan achi rabbee dhiigni kun hin bahu kun faaktii jirtu yookaan akkana sitti himaa jabbeen hin bahu gumaa amata 150 namni si baase abiyyi hin amantuu tana mee waan feete deeggari waan feete gartee balaaleffadhu ni amanta moo amantu yoo kana jaallee abiyyi deeggaruudha si biratti eenyutu rabbee tokkoon saa gumaa saa siin kafalu silaa kana nagaati tooftaan tun tooftaa addaati kun waan faaktii jirtu naftanyaallee gumaa sii baasee jira aboo waa meeqan dubbannu waalle nyaatan malee waalle gartee dubbatan jetti oromoon maali nuti takka carraan inni qabu lama yenneen takka oromoo ta'ee biyya san gartee deemuu ni danda'u lammaffaa immoo akka Mangistuu Hayilamaaramitti ambaagannana dhugaa san ta'ee biyya san hin deemu lameen kana qofa carraa nabii qaba oromoo qabatee oromoo gartee wanni ta'e godha kan yookaan mataa isaatitti gizee ambaagannana ta'e ka qabsaa'u ka galtee bakka san irraa garagalchu santuu dhiira jechuudha mataa isaatitti akka dargiititti si gala akkaataa lameen kana qofa ammoo gumaan sii baasee jira ammallee sitti hima tun icitiidhaati mee dhaggeeffadhu piippi mata na keessa waraana seeni naftanyaa angoola lamu jiru tana keessatti irraa bahi yoo dhiira taate kun sammuu si barbaachisa ka garaan si gubate amata 150 kan gartee akaakoo fi akaakileedhaan eessaan gartee naftanyaa mataa lafa kaayeettu egaa kan gartee halkanii guyyaa finfinnee gubbarratti mangarraa ilaan
Wallahi dabar. Kun singalumi. Singaluka. Ittilimmi singi. Lak ajjeseetiin dhiiga abbaa kiyyaa arra qabbana hogayattu arra ni qabbanoytu. Yeroon tun sin dabrin. Yeroon tun sin dabrin. Hin baaftan gumaanis hin baaftan hin jiru. Gumaa ilma Oromoodhaa kabaasu hin jiru kana amma jiru kana. Kijiba propaganda ilmaan Oromoorraa dhaaba. Namni lola gartee gidee lola jiru wal fixe takka wal ajjeese dhumatte gartee biitii nagee jettinaan ati gumaan ati baaftu hin jirtu. Gumaan namarraa kafartu hin jiru. Kana Oromoo mataan jeeqira. Yaa jeeqamtoota. Yaa warra jeeqamaan as gahe. Warra tuutoo jeeqamaati as gahe. Sitti hima jabbeeni. Tuutoon minilikaay warra guddatee jira. Ideology naftanyaadha. Arra gartee abbaa kiyya akaakoo kiyya dhiiga ganna qabe san akkaataan ittiin baatu yoo amalli sii galu taate katoftaan sii galu taatu duree taate deemtee jara kana gartee hamima tana keessa godhuudhaan arrabarra kaayachuu bas sii gala tun ifiifuu beekumsii takka. Eenyuun lolta? Asee hojii dabar. Namni biraa haati loltuun hin jirtu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Warra asee hojiiti. Aba waa meeqa bara asirratti hin dubbannu? Miidiyaa kana gubbaa irratti maal taatan? Warra Hacaaluun du'eeti. Kasaanii tattaa'u.